filtarii irra deebiftee jechuudha. Mee hiriyaadhaan bar namni tokko bar akkuma jaalalli jirtu jibbaan jira. Akkuma wal jaalachuun jiru wal jibbuunis jira. Jaarsa jaartiin wal jibbiti. Ambar kana ajaa'ibu bar. Mee maal godhuu kaameraa irra qabdi. Tunillee didhuun maal godhuu isii bira teetti hidhatte. Gaafa duraa wal dhaban addaan hafte maal godhuu isii bira teetti. Maaluma isii biraa gooti tunillee didhuudha barganniinis. Didhuu jechuudha didhuu saadhalee. Maal godhuu isii bira teetti. Wannummaan isii bira teettu maal? Ambar ka wal dhabe isaanii aadiidha. Dubartiin silaayyuu qaraayyuu dubartiin saree maraatte aadii. Wal dhabdii walitti wanna jettu. Rigdanii kaamera masa maal godhuuf irra qabdeedha nama bar. Kaamera masa wannummaan isiin irra qabdeef maali? Kaamera irra qabdee kaate koomentii jalatti deebitee kolfiti. Leef akkas. Dubartiidha kalaas dubartii akka isiiti wannummaan walirraa wanna jedhamu tokko hin jiru jechuudha. Ara sheemin isin haa qabu keessatti wallaahi na salachaatan yaa. Alhamdulillah. Usuu haga dubartii waliin jiraadhe osoo dubartii waliin jiraadhe anis akkanuma ta'a. Hanga dhiiraa waliin jiraadhe osoo hanga dhiiraa wajjin kolfee qoosee taphadhu osoo dubartii wajjin jiraadhe anis akkanuma na gootanii. Akkanuma. Hanga saffaa dhiiraa olu saffaa dubartii osoo ooleedha akkanuma. An erga biyyaa bahee gaafa koyeetiin jiru takkaa rabbiin kottu bahe dhalti kobbahi ilmoo ati dhalte jala kana jira Mustafaa Jamaal ka jettu kon kaa fadhiitu akkanatti taa'ee sanuyyuu gowwaa suuraa akkanaa kanaan 2014 ka'e akka ati kaatu kan gizee awwala fireeshidha reef silkiin kaameraan dhufu san jechuudha reef namni nuukii irra bahee gara kaameraatti ce'u san jechuudha gizee akkasiisan ka'eeshi dhaltii fadhiitu jala kana taa'ee naarrabsaa gowwaa akka kan keetii kanarraa haasayaa jira gowwaa akka kan keetiitu kanatu miidiyaa balleesse wallahi osoma ganni ta'e fiiltarii malee tiktokii kanarra taa'ee isin gubaayyuu an akka fiiltarii makan ofirraa kaasee fuuluma kiyya saniin asirra taa'ee isin guba akkama isin maraachaan osoo isii ta'eetiin jedhe hara mucattii corottanii dhiisaa dheenga dabbalaa keessaniin jechuudha biizii taate sammuun biizii ta'e mukaa'imni itti wannoon itti dhoohe ishii mucattiin sun osoo guyyaa san dabarte maal taatan akka manni sun gubatetti osoo mucattiin sun gubattee duute maal taatan hara dhiisaa ilma namaa ni raarsinaati isinitti haafu isin haa dabbaruu dhiisaa tasa qaayyaatan ilma namaa hara garaa isin haa nyaattu dhiisaa namni jireenyi namaa hanqate jennaan waa namarraa dabanii waa namarraa hanqatanii jennaan bar usuusii geette bar biyya ambaa keessatti azaan taatu bar usuusii geettee qabaattee haftaami taate teettee sarraatanyaa ajajattee teettee nyaachuu hawwita malee nama buna sitti bitu kapchiinoo sitti bitu teettee qaxarattee nyaachuu barbaadda malee usuu silaa jechuudha. Galatoom leebilii 34 galte giiftara kiyya guddaa galatoom ulfaadhu. An bar kana ajaa'ibu bar usuu sii geette usuu namaa geetteeti keessattuu dubartoonni mana madaamii jirtan isin wallaahi harka nyaatteeyyiidha. Ummata harka namaa nyaatu jechuudha. Ummata bulguu. Gaafa Dubaay bar wannoo jirtu biyya san jirtu jechuudha. Sa'a 24 gaafa isin birrii nyaattamtan isinirraa iyyiti. Gaafa viidiyoon keessan qullaa qabu isinirraa iyyiti. Gaafa sagaleen keessan isin waraabbamu isinii iyyiti. Gaafa isin tuman isinii iyyiti. Gaafa diqaalaa isinin dhalchanii badhetti isin gatan isinirraa iyyiti. Dubaay kana fama beerri Dubaay faatee afaan kamiin gannirraa haasoftan. Gaafa diqaalaa isinit dhalchanii akka sareeti fuudhaniitiin isin gatan sani isinirraa iyyaa turte isinii sagalee ta'aa turte. Cubbuma san laaltanii hadda gabbaatanii irraa mormachuu qabdan malee gastii bantee irraa haasa'uu qabdaa obboleettii akka tanteetii irraa yaa wasak. Obboleettii akka tanteetii irraa akkamitti haasofta? Fiizikaalii akka kan keetii qabdi akkamitti irraa haasofta? Mooraalii akkamiin irraa haasoftan? Ati dubartii taatee dubartiin mooraalii akkamiitiin isii irraa dubbattee dheebar? Gaafa duraa akkasis sagalee sii ta'aa turte, akkasis sii booyaa turte, akkasis sii haasa'aa turte, isiniif maraataa turte. Gaafa isin asii kiniini ulfaa ofi cuqqaaltaniitiin hadaa keessatti duutanii jettan waan isin duutee fi beenu dhugaan isii haamuu jettee isin iyyaa turte. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha. Egaa viidiyoo asii isin waraabaa jiru kana dhugaa rabbii
waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan namni irratti dubbachuu qaburraa dubbachaa jirti haati Faateeti. Egaa namni jechuudhaan nama kan uume Waaqayyoodha. Rabbiidha. Namni namtolchee miti. Uumama Waaqayyooti. Kanaafuu wanna Waaqayyo uumetti isin yeroo mormitan, yeroo Waaqayyoon illee walitti buutan gaarii miti. Nama kamuyyuu kan uumu, diimessis kan uumu, gurraachichis kan uumu, qaama guutusaan uumu, qaama hir'uus kan uumu Waaqayyoodha. Kanaafuu bifa namaatiin kan uume Waaqayyo waan ta'eef isin nama osoo hin ta'in amma kan itti wal dhabaa jirtan Waaqayyo. Kanaaf micayyoo tanarraa bakka dhaabbadhaa haa jiraattu akka namaatitti nama waan taateef uumama Waaqayyooti. Waaqayyotu uume, hunda keenya Waaqayyotu uume. Kanaafuu please irraa osoo dhaabbattanii akka kiyyaatittis baay'ee dasnaa'edha. Sana baaftanii azaabatti usuu ruuhiin tukun isin harka jiraatte ruuhii tana nama keessaa biinxitanii fuudhuuf tokko isinii jechuudha. Haasidiin biraa hin jirtu, haasidiin isinii jechuudha. Keessattuu beera tiktokii irra jirtan tana rabbiin dhabame isin haa godhu. Rabbiin karaa kanaa beekaa barre dubartiin gaafa dhalattu cinaachisii qajeelaadha jedhan. Erga dhalattee booda cinaachisii dabaa dhufaa jedhan. Maaliif sa'aa 24 waan dabaa malee waan keerii hin hojjettu jechuudha. Haara isin haa dabbaruu dhiisaa. Isin haa dabbaruu bakka dhiisaa. Muyattiin tun waa hanqatee fi jennaan waggaa meeqa Joordaan keessa hojjatte waa hanqatanii fi waa dabanii fi jennaan achi keessatti jechuudha muudannoo meeqa isii muudatee biyya Joordaan ni beektanii akka itti jirtu waa rakkatee jennaan tarara tartee Dubaay isan dhatte. Malee osoo mallaqa qabaattee haadha mallaqaa taate, haadha makiinaa taate, haadha manaa taate, haadha qabeenyaa taate, akkaawuntii irraa miliyoona takkaa 2 miliyoona 3 4 qabaatte jette muyattiin tun hadha biyya namaatitti hin deebitu. Sanuu Dubaay jechuudha. Gitanii maal godhaarte shiita isin birrii takkaaf 2 3 gurgurattu hin haaftani rabbi jedhaati. Barbaree isin birrii riyaala takka riyaala 2 gurgurattu hin haaftani. Mee maal keessa itti hin haaftan? Maalirra jirti itti hin haaftan? Mee maal godhataarti mucattiin tun? Maal dalagataarti maal hojjetataarti? Ani wallaa guyyaa takkallee jannii tana heeloo jedhellee waliin haasa'e illee hin beeku. Guyyaa takkallee. Guyyaa takkallee waliin qaaqee hin beeku. Gastima kiyyallee dhuftee hin beektu, gastima isiillee dhaqee hin beeku. Garuu ammoo rabbii keessa gubba sodaadha. Dhiirri hoolaa keessa ooltu ati karaa hoolatu hoolaa eegaa jira jechuudha. Sijjamir dhiirri hoolaa keessa ooltu ta suuraa isii udduuba kaattee dubartii irraa dubbattu ati nadhoodhaa jechuudha. Fuula 2 qabdaa jechuudha. Anatu isinitti hima. Dhiirri feete tan dubartii irraa ol baatee dubartii irraa haasoftu fuula 2 qabdan. Isin geeyidha jechuudha. Geeyituyyuu dubartii irraa haasa'a. Geeyi caaltee ammoo nadhoo isinii waliin gastii seentee obboleetti ofii isitti hamattu jechuudha. Kotonni jechuudha. Oseete salaam aleekum Faatee akkam jirti? Ati na koolteesta. Salaam aleekum. Faatee filtarii. Maal rabbi oomaa rabbiiti jedhana. Oomaa rabbii kana maal dinqisiifattaati? Oomaa rabbiiti kanaaf rabbitu uume gurraachinna isiitii waliin bifa isii kanaan waliin rabbitu uume. Atadhaa achi baatee gadi baatee teetteeti mana kireeffattee teettee kaaniin uf kotoottee kaan ufit dibdee kaan ufit dirtee qabaacaa buudaa fardaa fakkaatu kan ofirraa miiciteeti yookaan akkas taate. Isiin takkaa gadi baatee akkas taate meetu kushiinaa namaa keessatti ankaraattatu jirti jechuudha. Achitti illee gizee argitan san gizee teettee rifeensa ofii filattuu iyyuu hin qabdu. Osoo asiin dullatti ni xiyyitu asiin liidiira teettee sagalee isinii ta'aa turte. Asii isinii waliin haasayaa turte. Hara saalfadhaa dhiisaa. Kanaas dhiisaa haa jiraattu, haa dalagattu. Dhiisaa mee haa dabartuufi. Achii ta'uufii dhabdee yennaan as dhuftee miti. Dhiisaa. Mucattiin tun yookaan viidiyoon isii irraa qullaan gadi hin baane. Yookaan waan badaa daladdee irraa gadi hin baane. Dhiisaa haa daladdu. Haa dalagattu dhiisaa. Bootte na dhiisaa. Rabbii keessan sodaadhaa na dhiisaa. Waaqa itti amantan sodaadhaa na dhiisaa. Waaqayyoo itti amantan sallaala na dhiisaa. Kiristaanas taata, musliimas taata, ortodoksis, peenxes taata. Rabbii itti amantu, waaqa itti amantu sallaalii na dhiisi jettee viidiyoo isin irra hojjette asiin dura na dhiisaa. Hin dalagadhaa na dhiisaa. Hin hojjetadhaa na dhiisaa. Ifaa jechuu barbaadaa na dhiisaa. Haadha miskiina qabaa na dhiisaa. Abbaa miskiina qabaa na dhiisaa. Hin dalagadhaa na dhiisaa jettee isin irra boottee turte jechuudha. Isin sila waaqa itti amantanitti. Waaqa itti amantanitti kan hin beekne. Waaqa soomteef salaatuuti kan hin amanne.
waaqa deemteetiin itti amantu san itti isa gabbartu sanitti kan hin amanne obboleettitiyya ati maalitti amanta mukatti amanta maalitti amanta mee ooma sanitti amantan fidame akka ummata hindiidha sa'atti amanta hantuutatti amanta aduu gubbaa gabbaatu tanatti amanta maaliin si haa kadhatan yoo maaliin si kadhatan namarraa dhaabbattan mee yoo maaliin isin kadhatan yoo